bultiin tuni wasaasaadha. Wasaasaa jechuun nama dhukkube siree gubbatti darbanii mana hakimaa geessan nuti warra baadiyyaati biyyatti illee. Yoo isiin si aarsite ati dursitee gammachiisuu danda'u gabaabdutti baabaa kiyyaan nasiyaanin siidhaamu haadha manaa keetii yoo fuutee jiraatte kan fuudhinis yoo gartee ganaa ka fuudhuu deemtu taate seenaa keessatti dhiisuu danda'u qabda malee sheenaa keessatti hambisuu qabdu. Akka isiin waa'ee kan kee yeroo yaadatte si jibbituu godhuu hin qabdu. Akka yeroo maqaa kan keetii mitiin sababa sirraa gammaduutiin dhiira waan taame guutuu jaalattu godhuu qabda. Maaliif jaalala jechuun kabajaa kan ituuf. Dhiira yeroo jaame sirraa kan ka'een kabaja. Dhiira jechuun nama akka abbaa mana hiyyaasani jetti. Ati gaarii taanan namni hundi gaarii itti fakkaata. Kana yeroon siin jiru dubartoonni keenya wanni godhuu qabdan abbaa manaatiin wajji umrii dheerachuuf jaalalti mayruuf waa hundaa'uu milkaa'uudhaaf waan inni siin jiru marhabba haadir ala ayni amriin inni siin jiru sun ammoo shari'aa faallessuu qabdu. Duraan dursee inni nuu nama ibaadaatii mire nama rabbiitii bir waan inni siin jiru sangod marhabba hin godhin tole bay marhabba hin bahin tole. Kana jechuun amrii isaa tarkaa qaba. Osoo gartee ilmi namaa namaaf sujuuduun taate akkasumatti gaa jaartiin jaarsaaf sujuudii jechuu akkasi. Kana jechuun maal jechuu dubartii miila jaarsaa jalaan jannata seentii. Amrii isaa dhagahuu gaarii. Yoo xiqqaatee gabaabaa koronchoo haganallee yoo ta'e kabaja isaaf kan nu qabdaati. Namni illee alatti isa tuffatamee gartee inni gartee namaa gatteetillee yeroo manatti gale ati kabaja dhiirummaa jabeenya dhiiraa ka isatti dhagahamu san miira isaa eeguufi qabda. Kabajni isaa akkasi. Osoo dandahamee kana ulamaa ittu jee akkana jechuun maali? Hayni abbaa manaa namni rabbiif malee osoo namaaf sujuuduun jiraatee haati manaa abbaa manaatiif sujuudi jeessila. Akkana jechuun ulamaayidha jecha ulamaayitiin. Kana jechuun rabbiin gartee isin haa milkeessu. Akkas jechuun jannanni miila abbaa manaa jalaan jiraa jechuun.